Fuudhani. Macamsa Addis Zaman. Eshi Bariisaa Fortunate michuu koffii yaa Rabbii koo Addis Zaman qophii fayyaa Bariisaa like qophiin fayyaa sun maqaa qaba. Eshi maa irratti darba maqaa Addis Zaman. gaazexaa Bariisaa eshi Bariisaa Harar Macamsaa Bariisaa sagantaa fayyaa Addis Zaman deemanii barbaadan yoo dhaqanii eshi Bariisaa fayyaa Bariisaa fayyaa kallacha Oromiyaa Bariisaa nama dafee argate waan lakki argambaatti argiteetta ilaalaan jira. OBS sagantaa TV dhamne. Barii fayyaa namni tokko argan argambaatti kabbar dho'e di jabaata Bariisaa Director eshi dafaa namni tokko argata baay'ee fayyaan qabeenya lakki Ibashan kuma Ibashan sih agar mau counting agar I'll send you 500,000 Nyata menebaka Eshi ya fichare laki narga tanam nui narga tan Nici mai ya aku get ira tapi saya itu bisa kulata Okay eshi Atmar kanjir Damakasi mere saganta bayar Damakasi eshi Atmar jadi suka kan kau gotu gal argatetta Damakasi Bariisaa irratti argateera bari haalli immoo walakkaa walakkaa jedheera Bariisaan jenne walakkaa argate Bariisaan immoo jalqaba namni jedhee jira ture garuu koomentiin baay'ee fagoo no ishi argateera ishi sa jalqaba jedhe gubbaa jalqaba tokko isa malee kan biraa jedheera Bariisaa irratti namni jedheera jalqaba irratti garuu Bariisaa irratti namni jedhee Bariisaa Damakasi barreessaa namni jalqaba Bariisaa akka ta'e dubbatee garuu saganticha dubbatee Damakasii biraa dubbatee ture inni kun immoo Damakasii Atmar kan jedhu inni jalqaba jedhu sun jedha wanti doodee hundeessa amma kaas baay'ee fagoo waan ta'eef shiqayna yaala garuu maani kan calaan adeemsisaan jiru Ishi jijjiira ishi kan argate Atmaarichi meeqa kan jalqaba jira ana bara jalqaba lakkeenyi ture maqaan isaa inni kan jalqaba irratti barreessistii dafi maqaa sana yaadata ana Atmaari kunuunsa kanadha qaba Atmaar kunuunsa ana isa sirrii ana dubbu anduganadha Eshi Anamar kan jettu eshi eser tami Anamar def YouTube keessa namni baay'ee rakkoo qabu jijjiira bashi eshi ana kan jettu barreessi dafiti eshi akkaawuntii yookiin immoo akkaawuntii kee barreessita qabish na qabishi barreessine ana mara akkaawuntii kee barreeffadhu ana qofa jetta bar ana qofa jechuu kee miti akkaawuntii kee barreessi kan barreessaa jiran namoota biraadha akka waa dagalcha Gaaffii isinii dabalamu gaaffii badhaasa birrii 100 amma garuu dhibbatni eshi natti 100 meseejii wende bisatu gaaffii dhuma tokko godhe fi
kuma tokko torbaata. Argateera sadanii argatanitti birna arganne jechaan jiru nama dursedha malee. Koomentii fakkeenyaaf koomentii harkaan akkasitti qassannee godhataa turre. Abbaa dursee argatudha malee samma baay'een keessa. Marsaa tarratti kan korratti badhaasa birrii kuma. Kana makoorratti warra as jala faamilii makoo. Kan korratti badhaasa birrii kuma. Faamilii makoo namni. Badhaasa sun maaliin badhaasisa? Yoo lafi sin badhaasuu jedhe. Masakko seefilee ammayyaa. Neetworkiitu hojjetaa jiru. 5G garuu boolee maqaaf boolee jiraatna. Durustaanii itti deebi. Itti bakkaantichi dha. Kuma tokko torbaatama duwwaa lama 81 4 8 9. Kuma tokko. Kuma tokko torbaatama duwwaa lama 81 4 8 9. Akkaawuntiin kee dogoggora. Dogoggora. Akkaawuntii dogoggoraa ergiti. Sagarsiisi namni waan kan fakkaanne. Bakka. Qaala. Agar dogoggora. Duubatti ibsi. Kanaafuu yookiin keessaan na ergishi. Keessaan ergi. Qashwaan misi waan ni dinsa. Tuul forsi nu kafadha. Akkaawuntii hafe. An ofii kooti isin badhaasuu yoo dadhabe asin isin badhaasaa jira asin. Taap godhaa kaa'e. Gaaffii beekumsaa wali gala. Ani koo isin gaafadhaa jedheeni waan ani isin gaafadhu naaf kaafadhu. Warri mana kana foloon goon immoo asuma foloo na godhaa. Isiniin jedha. Maqaa koo irraanfatte taanaan kunoo dararraa sana jedhaan laatture. Wallollaa. Gaaffii fayyaa kan wal qabatu duwwaamu gaaffii fayyaan immoo mana isaatti isin gaafatu kun mana godha. Asumaan immoo gaaffii duratti warri jalqabaa karsanii turtan isin gaafadhee ture. Kana booda viidiyoo akkamiidhaan yoo isin isinitti tola salan jechuun kontentii ayyoon dhufee isinitti tola maal isin jedhu viidiyoo akkamii isinii dalagu tiktookii irratti amma maqaa galatti kuma 100 weegaleena. Ganaa kana caalaa guddaa nama gaaraa kanatti ni nyaanna. Waan akkamii yoo hojjedhe isinitti tola sagantaa akkamiidhaan dhufu. Loogii jedhu mucaakii waliin nuuf dalagii sirbaan sirbuu warri sirba jettan mucaa isheen juusii nu dhugsiisaa turte jirti waama fedhatiin kootu aan ofii kooti kanin dhufu jira garuu moo isin immoo kana yoo jettan filannoo isiniif akka dhiyeessuuti. Gorsa shamarranii amma ammaatti nama gorsuu irra geeranii yaadu. Waan hin beekurraa nama gorsuu nan danda'a. Garuu immoo egaa jechuun namni mul'acha akkasii qaban immoo jiraachuu danda'a. Akkasumaan lama ta'a kuttaa isaa immoo yeroo hundumaa argachuu hin danda'u akka kanatti. Komedii abbaa manaa kee wajjin fa'aa jiraaf. Abbaa manaa kee wajjin komedii hojjedha. Wanni yeroo qabaateen hojjetaatee naa wajjin silaan itti tola ture. Garuu seenaa garaa garaan fiimii. Kunis yaada gaariidha. Modeeliin ani modeelamti. Gaaffii dabaluuf moo
Ndaamu. Gaaffiin isin dabalamu Kuma tokko torbaatama. 70 duwwaa 2 81 48 9 Kuma tokko torbaatama. duwwaa 2 81 48 9 Akkaawuntiin dogoggora. Akkaawuntiin kee dogoggora. Intarneet akkaawunti nambarri jedhamu. Sirreessi Keessan arginu. yookiin keessaan na ergi sirreessiti ilaali dura adda baafadhuuti ishee gaaffii dabalamu jennaan maal jedhaaru dabalaa gaaffii dabalaa nu dabalii hanga isin isaan jirutti nan badhaaseenee maaloo dabalaa kaa dabaliif kaardii badhaasaa ishi amma immoo jechuudha kaardiidha akkan isin badhaafamtan kaardiidha Kaardi birrii tokko tokko nama sadii badhaasa. Nama lama. nama sadiin immoo Birrii kuma lama fixee ammatti. ishi kana mannaan immoo ammas yaada inni Anis dabalu isheen birrii tokko dabalti. Birrii sadii tokko kanuma wanti irraan sirra. waan akkasiin jiru waan akkasiin danda'ama. Maa jedha gaaffii sila gaaffii. Qophaa'ee. Qophaataa Harkoo ifadhaa. akka keessa nu ifadha amma gaafatamuuf jechuudha. Kaardii abbaa dhibbaatu ilaa 50 nama jaafa anis yaada kana qabu gaaffii 50 nama jaafa darbu moo 100 siniifadhu. Dhugaa 50 nama jaafa dhaaru. Isaantu jedhata filannoo isaaniidha. Dhibba kan 50 jaafa bakka dhibbuma siniifadhu. Dhibbuma lallaaf ufaan lakkuma qaba maala illee guuttatan. Barattoota suuraan doganii isaanii. Ishi gaaffii tokko gaaffii ta'a. Isa waa'ee makka ummatti gaafannu. Isuma kan maatti isin gaafannu. Naqaanu isaanii naqamni isin taane. Lakki suma kan gaafatan. Ishi. Taap godhaa kaa. Ayi koy. Jeneraali dhugaaf soo barnootarraa no. Ani sin gaafadhu waama hin beekne gaafadhu. Kun gaaffii gaafachuuf kenna qabatan. Kun ingila taabale dhugaa. Gaaffii baay'ee na taabale. Waan gaafatamu. Filannoon hin danda'amu. Miit goonee asumna. Miit gahe. Miit argi. Asumaan deebisan. Argite? Ani bishaan dheeraa niitiin walgahii boqotan kan. Maal jedhaa? Tishertii diimaa yoo bishaan galaana keessa buufne maal ta'a? Tishertii diimaa yoo galaana keessa buufne maal ta'a? Dafa. Abbaa dura deebisi. Namni dhaggeeffatanii turudha. Gurraacha. Abeele. Abeele argate. Abeele. Goa. Abeele. Koyoonni maal jedhaa? Qaba abeele. Abeele. Hinjiidhaadhe. Inni kan godhu gurraacha. Lammaffaa badhaafamaa inni kun.
Siya lammaffaa badhaafame maara. Silas T-shirt diimaa bishaan keessa buufne galaana keessa buufne galaana diimaa jedhu. Like injiidha abeele injiidha. gurraacha ta'a boora. diimaa. Akkaanti kee itti Kaardii lakkoofsa isaa ergatu asitti qabi. kaardiidha lakkoofsa bilbilaa kee ergaan dhushi. Asuma irraa ammoo argitanii itti dabaltanii guutuuf hin dandeessu rifaffaataan. Siya lammaffaa badhaafame.